Haraka waliin ilaallu dhiira ati kan koo ta'uu hin danda'u jettu. Dhiira onnee isaa sii banuu hin dandeenye. Akka onnee isaa sii banuu ati hin dandeenye itti amantu. Akkamitti itti amanta? Akka inni onnee isaa dhugaa sii banu. See my boyfriend. Hey guys, I'm chilling with my boyfriend. Yay. Waliin ilaallu dhiira ati kan koo ta'uu hin danda'u jettu. Dhiira onnee isaa sii banuu hin dandeenye. Akka onnee isaa sii banuu ati hin dandeenye itti amantu. Akkamitti itti amanta? Akka inni onnee isaa dhugaa sii banuu hin dandeenye. Akka inni dhugaas jaalachuu hin dandeenye. Akkamitti ergixanyaa taata? Jechuun namoota bara sochii isaaniitti irraan madaaltanii dhugaa akkasiin jaalatanii fi akka isin sobaa jiran beektan malee zim jettaniiti miti. Kanaafiyyuu akkamitti beekuu dandeettan? Dhiira si hin jaalanne, dhiira onnee isaa dhugaa sii banuu hin dandeenye ati beektu dhiira akkamiiti? Kanaafiyyuu qabxii muraasa waliin ilaalla. Ani hanneedha kan isin wajjiniin turu. Ani yeroo kamiyyuu barumsa jaalalaa isin barsiisa. Barumsa jaalalaa kiyya kan isin barsiisu keessatti warroonni murtoo qabdan yookaan gaafii qabdan na gaafachuu hin dandeettan. Saanduqa koomentii jalatti na gaafadhaan isinii deebisuudhaaf qophiidha yeroo kamiyyuu. Yeroo kamiyyuu jaalalaan jiraachuu hin dandeettan. Yeroo kamuu mana keessan dhugaadhaan jiraachuu hin dandeettan. Soba osoo hin taane addunyaa kanarratti dhugaa fi gammachuu jaalalaan jiraachuu hin dandeettan. Bilisummaan mana irraa haa mana keessan jaalalaan gaafa guuttanii gammachuun guuttan jireenyi qalal isinii jedha. Jireenya keessan qalal gootanii jiraachuudhaaf mana keessan dursa gammachiisuu fi jaalalaan jiraachuun dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu wajjin turtii godhaa isiniin jedha. Haasawa osoo hin baay'ifnetti gara barumsaatti haa dabarru. Garuu warri haarawa chaanala kanatti dhufaa jirtan dirqama keessa subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa tuqadha yeroo kamiyyuu barumsi keenya san biratti. Shaayii dhufas jechuudha. Maaliifi faayidaa kiyya bichaa osoo hin taanetti faayidaa keessaniif jechuudha. Tole barumsa keenya sadarkaadhaan isiniif kaa'uu jalqabneerraa qalbeeffadhaatiin nu dhaggeeffadhaa isin jedha. Qabxii muraasa viidiyoo kun gabaabaa sheer walii gochuudhaan hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jedha. Ani kasii wajjiniin turu hanni dharra deebiidha. Tole barumsa keenya sadarkaadhaan gaafa isiniin kennu itti yaadnete malee zimjenneeti miti jechuudha. Okay, haasa sirriitti hin baay'isu tokkoffaa irratti dhiirti onnee isaa si hin banne jechuudha. Tokkoffaa irratti qulqullina ofii barbaada. Qulqullina isaa yoo isin jedhu uffata isaa qulqulleeffatu osoo hin taanetti yaa'ani natsaannata isa barbaada. Natsaannata isa barbaada jechuun firii ta'uu barbaada jechuudha. Firii ta'uu barbaada jechuudha. Okay, firii ta'uu akkamitti barbaada? Oonaan jettan fakkeenyaaf si jaaladha jedhee osoo sitti dhiyaate akka mana isaa wajjin dhaquu hin barbaadu. Akka nama wajjiniin ati argamtu yaa'ani nama wajjiniin yeroo daandirra deemtan wajjinis guutumaa guututti iddoo dhukataa wayiitti si affeeruu fi iddoo dhukataa wayiitti sitti haasa'u. Yeroo silkiinis ta'ee yeroo hamuyyuu firii akka hin taane sitti argisiiseeti jechuudha kan sitti haasa'u. Kanaafiyyuu ati haasawa isaati irratti illee ta'ee yeroo si waamullee qaaman gaafa argitanillee waa baay'ee irraa madaaluu dandeetta jechuudha. Dhiirti onnee isaa sii banuu hin dandeenye ifaan bilisaatti sitti argisiisan jechuudha. Guyyaarraa guyyaatti akka argattu hin barbaadu. Mana isaa akka dhayxu hin barbaadu. Namoota biratti akka isa wajjin deemtu hin barbaadu. Already gizeetti si argisanitti fedhii isaa bichaa yookaan immoo wanta sirraa barbaachisan faccamee sirraa fagaachuudha kaayyoon isaa jechuudha. Kanaafuu ifumaan bilisatti sitti himaa jechuudha. Ifaan bilisatti akkanatti si barbaadan jedhu bar sochii isaa irratti sirriitti argita jechuudha. Dhiira akkasii sirriitti jechuudha. Sa'aatii siin kennu si bira gadi hin dhaabatu, si wajjin hin daandira deemuu hin barbaadu, si wajjin argamuu hin barbaadu. Bakka namoonni akkasii sun hin jiran jechuudha. Ka onnee isaanii tasuma si banuu hin barbaadu. Turee faa sii dawwala. Turee jaalama faa jaa tokko faa yookaan 15 faa turee haa jennu gabaabsinee sii dawwala. Akka si jaalatus akka gara fuulduratti si barbaadu guyyaa isaa sitti hima. Akka si wajjin illee wakkii deemuu barbaadu sitti garuu hin deemu. Garuu hin deemu. Si wajjin wakkii sin deemu, si wajjin illee si affeerellee mana nyaataa sin fidu, iddoo bashannanaas sin fidu, si wajjin iddoo sanitti argamu jechuudha. Miknyaatuun inni firii miti jechuudha. Inni firiidamii isaa barbaada jechuudha. Nama maraa wajjin natti jechuu barbaada jechuudha. Dhiironni akkasii sun tasumaa fuudhuu hin barbaada. Maaliif waan firiidamii yaani shamarran baay'ee waan jaalataniif shamarran baay'ee wajjin walitti dhufeenya waan qabaniif gaafa si wajjin hin argame inni sun addaan jalaa kutama. Gaafa si wajjin itti daarii ijaarate hiccitiin jalaa battanamaa inni haadha manaa qaba jedhanii shamarran isa jibbuu danda'an jechuudha. So kanaaf kasi wajjin hin argamneef jechuudha inni. Kasi wajjin iddoo tokko tokkotti argamuu hin barbaanneef kanaaf jechuudha guutumaan guututti.
maaliif firiidamii isaa dhabuun barbaadu natsa ulfaata wayii itti fakkaata waan hidhaa wayii seen itti fakkaata jechuudha daarii jaarratu yookaan jaalallee baafatee faamilii isaatti jaallatan jechuudha namoonni akkasii sun haraama halaalan beekan cimilliq godhaniiti maan nyaata waan mara walitti qabanii jechuudha so namoonni akkasii suni warroota birrii namarraa fuudhanii fa'aa azaa nama godhan kanaan jechuudha fakkeenya. Okay guys lammaffaan himmootiyyuu dhiira haadha manaa qaban dhiirti fitsum kan kee ta'uu hin dandeenye dhiira haadha manaa qaban. Dhiironni haadha manaa qaban siif ergixanyaa ta'uu hin danda'an. Akkana wasniin jiru ijoollee musliimaa siniin jechuu kiyya ijoollee musliimaa namoota rabbi isaanii sodaatan qabeenya gaarii qaban horachuu danda'an ofitti amanamummaa qaban jaartii lammataa gafaa fuudhee inuradha jedhanii ofitti amanamummaa qaban jechaa hin jiru. Namoota bilginnaadhumaaf zoorantu jira jechuudha. So namoonni akkasii sun tidaarii osoo qaban osoo haadha manaa gaarii qaban si jaallatan si amansiisanii anaaf isii dhumattee jirti anaaf isiin addaan ba'uuf deemaa jirra so sababa kanaan anaafatu wajjin jireenya gaarii dabarsuu dandeenya jee jinni jaankaa sin jee si amansiisuu danda'a. Dhiirti akkasiisuuf fitsum kan kee ta'uu hin danda'u tokkoffaa irratti isii mana jirtu saniif amanamummaa qabaachuu qaba dursa jechuudha. Sii galtee waliigalteedha yoo ta'e sokkee rakkoon qabu. Sigaltee akka amantiin keenya amantiin islaamaa ayyamutti haga furiitti fuudhuu hin danda'a. Maaliif inni dandeettii isaa ta'e taanaan jechuudha. Horachuu hin danda'a jedhe taanaan jechuudha. Sanis ka amantiin keenya jedhes isii mana jirtu san mirga isii sarbuu osoo hin ta'in mirga isii eegee ta'uu qaba jechuudha. So kun osoo hin jirre akkas hin jedhe taananii soba. Shamarra tokko maal jedha isiidhaaf dhumattee jirti isii dhiiseetiin na fuudhuu danda'a. خلاص يصير أول ولانيتني هو أنا وجهي قفز راجل دندا أكذبتي ساموك كيسة سيفين قولي وانت تديمار ترجع أني أتاي تديم جيتشون ديرت بس أمكان كيتو هندن دني لما فرت إيرا هذا منا وناك هذا منا جرتو سنة بيسه يصير تزنت إيش تروح وتشول وسمر جالسين يجين خنافيو Okay, sadaffaan himmootiyyuu fitsum dhiirti kan kee ta'uu hin dandeenye onnee isaa sii kennuu hin dandeenye dhiira shamara takka wajjin jiraatu hin jaalanne hundaayyuu lakkafuu jaalatu. Dhiirti akkasii hin jiru jechuu dandeettan guutee jira waliin sobnu dhiirti akkasii guutee jira hundumaayyuu lakkafanii waliin galan waliin ga'an guuteera. Dhiirti shamara takka wajjin jireenya isaa jalqabuu hin dandeenye bararraa baratti haraam hojjetu suni onnee isaa sii banuu hin danda'u. Kan keessa ta'uu hin danda'u fitsum. Amma qaata baalagee ta'a amma qaatanii haraam hojjeta amma ana yoo na fuudhee halal na godhata yaani halala na hojjiraata kana achi narratti shamara biraa hin darrabu jettee yaaduu dandeetta. Amalli abbaan dhiisu tulluun bakkaan sochootu shamarran bareedduun dhalatu hin dhiiftu amalli isaaf mosadhiisu. Dhiironni akkasii sun aarifinnati itti fakkaata. Shamarran mara rakkafuun biqaatii itti fakkaata yookaan bakka sigaltee araadinnati itti fakkaata. Yaa'ani bakka nama naqee jechuun nama shamarran hundaayyuu lakkafee yookaan namni shamarran dhaqeessa lakkaftu. Keessumaa isaatii amma kana keessatti akkas ta'etu argama akka faashinaa yookaan akka bakka inni tokkoffaa wayiitti. Innaa waan akkasitti argama. Siqaxxil dammoo ijoolleen dhiirri akkas baalagessuuni dhiira maatiin isaanii sirraatiidhaan hin guddisiin. Naannoon isaanii sirraatii hin qabne. Daa'imman bara waan laaltee waan akkaataatti guddisantu murteessaadha malee dhaluu miti. So haala guddinaasaa haala maatiin isaanii jaalala mana keessatti horatan irraa kan ka'edha jechuudha. Kan dhiironni tokko yoo guddatan akkanuma baalaganii zinaa hojjetan jechuudha. Kun amantii kamuu keessa hin jira garuu jechuudha. Amantii islaamaa keessatti hittanii shamarranitti taphatan taananii wallaahi billaahi rabbiin isin hin dhiisu. Wallaahi rabbiin isin hin dhiisu jechuudha. So poosti godhuun iddoo inni oolu profaayilii isaatii waan inni poosti godhuun iddoo inni oolu waa baay'eedhaan addaan baafachuu dandeetta hojii isaa jechuudha. Yoo tukuratii irratti goote sirriitti addaan baafachuu dandeetta. Kan shamarran kibibbisa jedhanii jiran inni bara isan gammachiisu iyyuu si wajjin qofa jiraachuun isan gammachiisu isaaf baratamaa ta'ee jira bakka zinaan. Kanaafuu maasii godharee dafii biraa deemi nama akkasiisan jechuudha. Maaliif ni jiraa miti nam tokkoof uumamee bara. Baay'inaan dhiifaman irraa ta'aati nama tokkoon beeka malee nama ni jiraami.
Na abbaa manaa keessan jaalallee keessan waan feetan namaan ga'uu dandeettan. Abbaa manaa keessan jaalallee keessan garuu namaan ga'uu jechuun ani gara kiyyaan danda'a. Abbaa manaa fayyaa nama wajjin iyya kutuun fedhu ani maal jechuudha. Okay, arfaffaan himmootuyyuu dhiirti namoota biratti jaalatamaa qabu, dhiirti beekamtii qabu, dhiirti shamarri baay'een jaallatanii, dhiirti zinnaxxa jechuu jaallatu, akka biqaa namni jaallatu waa baay'ee godhu, akka shamarri jaallatanii harakaata adda addaa godhu. Waan akkasii sun tasumaa yoonnee isaa sii banuu hin danda'u, tasumaa kan kee ta'uu hin danda'u. Namoota biraa jaallatamaadha, namoota biraa jaallatama qaba, namoota biraa kabajaa fi ni jiraami. Keessumaayyuu dhiira bareedu jechuudha. Itti heerumina hundee steepii maan deeman tapha makiinaa jechuudha fakkaatutti dhiira bareedatti heeruma jettee deemti bakka hin geenye hoqittee achi wadatti heerumte achi wada mootiyyuu ol xallasii Abdulqaadir qaata biraa kute sanii achi daa'ima xiqqishu wayii hammatte jetti maaliif hoo miskiin akka keetti heerumtoo dirqama nama beekamtii qabu nama bareedatti heerumuun barbaachisaa. Tidaarii jechuun innaatee malkiidhaan ilaalamu yoo beekamsi yoo sammuu qabaate yoo nama yaadu taate jechuudha. Malkii gurraacha ta'e qallaa ta'e furdaa ta'e dumdumbo'ii ta'e ni jiraami abbaa fedhe haa ta'u qaama guutuu qaba dalagatee hojjetatee si horachuu danda'a ta'e taanaan malki isaan maraxe. Dhiirti akkasii sun dhiira televezyiinii keessatti ilaaltu miti. As baheetiin argachuu hin dandeettan. Kanaaf iyyisa jechuudha. Dhiirti akkasii surlee keessatti yookaan jireenya keessatti zeeroodha dhiirti akkasiisu. Inni bareedaa zinnaxxa jedhee deemaa namoota baay'eedhaan wal beeka hariiroon isaa gaariidha iddoo gaarii oola. Isokee garuu himmootiyyuu hundi isaaniituyyuu mana keessatti zeeroodha jechuuf iyyaame yookaan jaalala keessatti zeeroo jechuudha. Garuu namoonni akkasii sun jaalalaaf si hirgixanyaa ta'uu hin danda'an. Siigaltiin jireenya keessa jiru santuyyuu isaan sobuu danda'a. Yeroo hundaa zinnaxxa jechuun yeroo hundaayyuu dannaqamuu yookaan namni isa dinqisiifatu yeroo kamuyyuu akkas fedha jechuudha. Siigaltiin namoonni akkasii sun si fayyamamaa ta'uu fi jaalala si sooruu hin danda'an. Jaalalaan si horachuu hin danda'an yoo yaabutoo feete malee jechuudha. Maaliif isaan kan isaan yaachis zinnaxxa jechuun yeroo maraayyuu akka namni isa dinqisiifatuuf akshina garaagaraa argisiisu. Akkuma bar shamarran uffata badaa uffattanii uffata dhiira qalbii cabsu uffattanii miidiyaa irratti hin bahinadhani gorsamu dhiirtillee bara akkasuma. Shamarran keenya wayi namni sun baay'ee bareeda qaamni isaa baay'ee bareeda namoota biratti baay'ee jaalatamaadha. Mata duree irratti namoonni baay'ee isa kabajan wayi namni sun bakka akka baddanii keessa isaa laalaa malee gubbaa isaa laalina. Yeroo baay'ee shamarran Oromoo maal jedhanii inni baay'ee bareeda qaamni isaa akka inni bareedu laala namoonni akkitti isa jaalatan namoonni akka isa kabajan mata duree irratti akkitti isa kabajan akkitti isa dinqisiifatan namni akkisii qaama isaa alaa laaltanii hin murteessina eenyummaa isaatii fi ilaalcha isaa laalaa malee qaamni isaa buddeena irratti nyaatu sa'anii siif hin ta'u. Yeroo baay'ee isinitti mamaa fi isinitti hin galle gadi. Waan dhiiratti dhiyaannuuf waan dhiira irraa jaalannu beekuun dirqama jechuudha jaalala keessatti keessumaayyuu. Jaalala keessatti bifti barbaachisaa miti si jammara. Arfaffaan himmootiyyuu dhiira yoo duraa jaalattee dhabde onnee keessi cabsee onnee keessi madeessee sibiraa kute saniin wal fakkaatu. Inni sun kan kee ta'uu hin danda'u. Deebitee yoo miidhamuu barbaadde malee isatti hin dhiyaatin isa irraa fagaadhu. Sababni isaaf atiiyyuu jaalalaan miidhamtee jirta dhiiruma sanii wal fakkaatu deebitee maaf jaallattare. Fakkeenyaaf dhiirti duraan si miidhe sun kan mallaqa si gaafate mallaqa sirraa fudhate erga sanii si gate yoo ta'e akkuma isaan kan dhufu sunis yoo si gaafate kun kanaan jijjiiramaadha akkasii miti jettee yaaduu hin qabdu. Fakkeenyaaf dhiirti ati duraan jaalatte suusanyaa yoo ta'e kan ammas itti dhufte suusanyaa yoo ta'e kun jijjiiramuu qabaa gaafaan investatte godhee jettee yaaduu hin qabdu innis jijjiiramuu hin danda'u. Kan hin jijjiirame rabbii tokkicha ni jijjiirama ilmi namaa garuu jireenya tamsaasaa himaaf jiraatta re'ati. Jireenya haarawaa kan kee kana bareechisiitii jalqabe jechuudha. Kun kanuma irratti yoo dhumatu viidiyoo kana kan isin mari'ana haniidha.
waan wajji turtaniif baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja warroonni haaraa gara chaanaalii kiyyaatti dhufaa jirtan baga nagaan dhuftanii carraa guddaa qabdan barumsa jaalalaa yeroo irraa yerootti qophii ajaa'iba qabatee dhufa chaanaalli kuni galgala barumsa jaalalaa torbee keessatti al tokko jecha jedhe isiniif gadhiisa akka isin hin dabarre garuu subscribe godhadha mallattoo bilbilaatu qadhaamu matana deemaa subscribe godhaa laayikii gootanii baqa nagaan tura galatooma ulfaadha